yookiin immoo dubartummaa dhalaan kamillee ni qabdi. Dhalaan martinuutu addunyaa tanarra uumamtee ni qabdi. Sadarkaa immoo kijiba namoonni hedduun fayyadaman dubartiin jaarkaan yoo baattee jaarkaan malammallee mooyyerraa yoo tarkaanfatte. Keessahuu dubartoonni yeroo ammaa jirtanii fi dhiironni yeroo ammaa jirtan biyya Arabaa fi biyyoota Faranjii keessa warri jirtanii sababa hadiisa tanaa jannatanii seentan. Wallahi Rabbiin yoomal qiyaamaa gaaddisa isaa malee gaafa gaaddisni biraa jirre san isinii gaaddise sana dhaggeeffadhaa. Itti dalaguulleen salphaadha waan ta'eef. Yuusuf alayhi salaatu wassalaam kanarra fakkeenya fudhachuu dandeenya. Nama namni zinatti isa yaame silkiin haa ta'u onlaayinaan haa ta'u takka ammoo fiilmiin zinaa itti dhufee ofirraa scroll godhe jennee hiikkachuu dandeenya. Yookiin immoo nama namni viidiyoo koolii isa rakkisee viidiyoo ofirraa cufe jennee niyyachuu dandeenya. Yookiin nama namni gara sireetti isa yaamee haala haraamaatiin inni immoo rabbiidhaan tikfama jedhee waan sanirraa dide. Ani rabbii kiyyaan tikfama jedhee بربيك سبحان الله بكتي جزانا ما دي بسوني بيكا سبحان الله يا دمي حرامة تنم نسيامي أتي حرامة سنقدي دوتاتي ربين قد عرش جلت سيقات تسيس يقول حرامة سيامي حرامة رافتك سيجوكم ما جتشون فكينا فما ربنا متي نرقيني قافة وقودو قوري حاجة نوان نمر فكينا فرجون انتاتو انتي ربنا تنرقيني قافة dogoggore guyyaa lammaffaa namni sun deebi'ee narra barbaada yookiin immoo na barbaada silkii kiyya bloog irraa godhadhee toobadhe dhiise nama kana ta'uu hin danda'a. Nama rabbiif jecha zinaa dide tana ta'uu hin danda'a. Walumaa galatti namni rabbiif jecha zina irraa of qabe yoomal qiyaama rabbiin gaaddisa arshii jalatti isaaf gaaddises walaa taqrabu zinaa jedhe Qur'aan walaa tafcalu zinaan hin jirtu. Zinatti hin dhiyaatinaadha malee zinaa hin dalaginaa hin jedhu. Zinatti ittiin dhiyaatinaa jedhe rabbiin ittiin dhiyaatinaa jennu waan takka ittiin dhiyaatin jechuuf hin dalagin jechuu waan garagaraati. So anaa isinillee Rabbi rahmatan waa godhu zina irraa rabbiin nama of eeguru haa taasisuu keessaa hoo dubartootiin hin heerumin dhiifama naa godhaati. Like ka qarabadde haguma hafte bishaan haguma hafe ol qaban jedhanii haga hafte ol qabadha haguma hafte ol qabadha. Maaliif ol qabadha isin jedha beetane waliin jireenya haadha manaatii fi abbaa manaa keessatti laal bakka sirriitti wal lolanii mashruuf olii mataan bakka cidhaatti dhaqanii bakka sirriitti wal lolaniiti haala amala wal himatan kun aadaa uummata keenyaati. Garuu akka saayikooloojiin jedhutti ilmi namaa kana osooni bakka sirriitti ka walii galu taate addunyaa tanarratti bultiin nama takkaallee hin diigamtu. Nam takkaallee hin diigamtu. Dhugaa isiniin jedha waan luuluwaan jette tana hubadhaa. الحياة شعبة من الإيمان إسني قالون أنجتشو برباديتشو بك كانت نمني ولي قالت أنا والله أصوهن تمامتي كان ما قال نموما نياغا ربيو يساقوديتي نمني سن واللولي والبرا قرا والراكو تنجون دردو وانسا ولدي وجعلنا بينكم مودة ورحمة وانا جايباتي بيكي أما كتابة بيكوفكي نقلاف جديار سو بكيتي ولي قالمو قبمو بكسن الليل namni kamillee dhabee itti fayyadama malee waan namni biraa tuqe takka uummoo waan namni biraa saanii namni biraa itti nyaate osoo hin dhiqin itti nyaattuu namatti ulfaata. Walumaa galatti waan jechuu barbaade isinii gala dhabaaf dhabee yookiin waan dhabeef yoo ta'e malee jechuudha. Kallattii biraatiin immoo rabbiin areeda dhiira tokkoon uume dhiira tokkoon uumne garuu dubrummaa yookiin immoo dubartummaa dhalaan kamillee ni qabdi. Dhalaan martinuutu addunyaa tanarra uumamtee ni qabdi. Sadarkaa sadi qaba. Ifama na godhaa taayitilii keessaa bahaa jira. Sadarkaa akkaataa sadi qaba. San gidee biraarraa dubbachuu danda'a. Laakiin garuu bakka tanaa wanni isinii himuu danda'u. Takka ammoo kijiba namoonni hedduun fayyadaman. Dubartiin jaarkaan yoo baattee jaarkaan malammallee mooyyerraa yoo tarkaanfatte bol'arraa yoo tarkaanfatte luka yoo ol fuute wanni kun irraa badaa warri jedhan hedduu kijiban. Ammas ispoortii nama dalagu irraa badaa jedhan. Fakkeenyaaf right saayidiidhaan wanni 40 digirii 180 jechuudha. Digirii 180 jedhu akkanatti deemanii yooni kan ispiriitii fixan ta'e haga wahii bakki wanti hir'atu ni jira. Haga wahiidha
Degree dhibba takkaaf 80 nama beekuuf yoo kademtat garuu akkanammoo akka sol cabsaniitiin kallattii lamaan ispiriitii bu'aa ilmi namaa kan akka shari'aa muslimatti luka ol kaasuun dhalaan beeki harama yookiin immoo hin barbaachisu yooni dubartoota qofti addatti ispoortii dalagan ta'e malee ispoortiin immoo qaamaaf barbaachisaa percentii degree dhibba fi 80 dhibba fi 40 irratti ammas ispiriitii akkana luka ol jala dabarsanii buusantu jira isarratti immoo dhibba takkayyuu hin qabu sigale so kanaaf wantoonni akkanaa kun waan sanarra dhiibbaa hin qabu ammallee namnummaan kunuu repetition waan jedhamu takka jiru bakki dubartoonni hedduun itti kijibaman jechuudha takka badee maal godha jedhaniitiin akka malee taatu dubartoonni hedduun takka badee silaa takka eegawanni kun ta'e no dubartoota waan akkasiisan dhiisaa waan akkasiisan dhiisaa sigale haalli inumaa bakkatti deebi'uu jarraa bakkatti deebi'uutu jira sigale bikkatti waan sun bikkatti deebi'uun haalli inni itti argamu ni jira haalota tokko irratti jechuudha kana miidiyaa irra dubbachuun ni ulfaata kin wanti sun yoo repetitionii kan qabaane ta'e bakkatti deebi'uun haala jirutu jira haalonni sun reduce itti ta'utu jira so kanaaf dubartoota takka eegabanne banne ammallee eega maalii ta'e akkas ta'e hagana booda maal godhaa eega kana ta'e hadiis akkanaa keessan galu waan akkanaa sana dhiisa ta duraa wallaaltee balleessite taama amma hafte ammuma irraa toobadhu kun miila kanarraa toobadhu warroonni waan kanatti hin seeniin immoo baabatan bantaniin beeyne akka gartee xiyyitii gurratti jettee yoo isin qaban isinitti ulfaatu takka isinitti ulfaatu keessaa warri waggaa 18 gadi jirta warroonni mana jirtan jechuudha bakka raasachuun tabbuku wallahi bakka wanni isin ittiin koortanii jiraachuu dandeettan wanni isin ittiin haftee namni isin qabaachuu yoo eenyummaa guutuudhaan nama tokko dhaite likki ittiin ta'e hojii jiraata obboleettii haga ittiin ta'e hojii jiraata sii ta'u sii hojii inumaa wallahi billah osoo ati haala fedhe haala ka hammaatu taate illee dhiirti wanni sirratti jechuun sirratti baxraanuu hin dandeettu akka itti si fuudhe beeka maal akka ati taate beeka so kanaaf of tiksa yani of tiksuun bareedaadha tokkoffaa warroota rabbiin isaanii gaaddisee keessa jiraachuu qabna dandeenya lammaffaa addunyaa mataan irratti gammachuudhaan jiraan warriin wanti kana fakkeenyaaf haala garagaraatiin wantoota garagaraatiin happen ta'uu danda'a dirqisiifamne haa ta'u wantoonni garagaraa uumame haa ta'u haala barnootaa keessatti haa ta'u bakka garagaraa irratti amma saayinsiidhaan nuti akka barannutti break it or divert it break it or divert it yookiin immoo ABC jennee baran absent be face to face just use or compromise waan jedhu ni barannu nuti eta barannu jechuudha dhiibbaa qabaa jedheellee haalli namni si barsiisu ni jira fakkeenyaaf yooni dubartiin takka qulqullummaa eeggattee kabaratu taate yaadni si seeraan barnoota sana hordofuu hin dandeettu wanni jedhamullee ni jira ani isiniin dho'isu isinitti maatii laakiin garuu nyaanni dhandhama isaa beekaniif dhandhama isaa hin beekne garaagarummaa qabu waan ta'eef dubartoota wanni aan dhiiratti hin dubbanneef dhiirri wanni irraa badu takka illee hin jiru waan rabbiin ni'imaa rabbi isaan irratti uume waan goonuu hin qabu garuu dubartoonni of tiksuu qabdan akka nama takkatti jireenya keessan fuulduraa bara baraa jiraachuudhaaf of tiksuun isin irratti dirqama haa ta'uuti kun akka gorsaatti yeroo biraa ammoo waan kanaan hojii kiyya jedheetiin irratti qorannaa jechuun fakkeenyaaf behavior psychology behaviorism jedhu takka saayintistiin tokko ilma ofii dhalee irratti qorannaa taasise ilma ofii dhalee irratti ilmi intalli inni dhalee sun dammoo maal taate beekta feministii jechuun warra dhiironni hin barbaachisu dhalaa malee dhiirri akkuma jirutti du'uu qabaa jedhu san taate deemte jibba abbaa isiitti qabatteera jechuudha. That's okay akkas gochuun qabu tireen illee si galee garuu anilleen akka intala muslimaa takkatti waa takkatu na yaachisa fakkeenyaaf bara 2000 irraa hanga bara 2000 fi akka Itoophiyaatti bara 2017 bultiin diigamtuu fi bultii ijaaramturra bultiin diigamtu harka lamaan caalti percentii 50 ol fuudhee percentii 100 ol diiga tasuma barakaan qabdu bultiin ummata keenyaa jechuudha maaltu kana godhee jettee immoo qorachuun waan wahii namaaf ambaaf gadi baasuun dubartoonni keenya irra caalan isaa waan beekanii wanni kun akkana jettee itti himuun nama barate yookiin immoo nama waa beeka jedhu tanarra jirti na barachuu jechuun nambateen yookaan lakko gola lakkaahu yookiin immoo ummata waliin dhahuu miti ana beelu jedhama ana akkas jedhama ammaan tasiyyeedha jechuu osoo hin ta'in waan barate san hojii jijjiiru